Qorru mashallah. Tino amate qorru. Isu robu yu qorran argon. Garu tikoshe yani jiramu magalen sabiyo kufanna qaben beeku male. Izee takka. Yeroo galtan bishaan ilaandi dhuga bishaan bomba dubbinan sinin da'u ilaalee guutu. Tikeetii irratti yoo dabaleen kutadheette diinaara 7 si gaafatanidha. Tikeetii irrattis diinaara 7 si gaafatan. Boolee keessa irrattis diinaara 7 si gaafatan. Maali faayidaan? Uffata lama gariitti diinaara 7 yoo gaafallee miidhamaa taata. Yani uffata isa hin barbaanne irra keessa godhaadha qaba. Namatti faan kennadha jedhee namni fuudhee dhagaa. Nama harkullaa deemu akka carraa argachuu dandeessaa yoo fedhe namni si fuudha yoo fedhe si hin fuudhu. Nama abdatanii meeshaa ofii dhaqanii boolee keessatti beekumsiis nama miidha. Xayyib maaltu waaraadha bakka raambaa. Xumurattanii yaada keessan habibochee viidiyoo kee karaa yuutuubii daawwadhaa yoo na yaaddan amma laayiviin dhufuu yuutuubii anaafis yuutuubii wayyaa isiniifis yuutuubii wayyaa lakkoofsa kiyyaas maxxanseera achirratti waan barbaadan na gaafachuu dandeessu. Warroonni warqii wallaggaa bitannaa jettanii kaleessa na gaafachaa turtan immoo ammaaf wallaggaa hin jiru. Jimma keessa immoo manni warqii wallaggaa hin jiru. Iluu jira, wallagga jira. Dhiyeenyatti wallagga nannaqaa yoo barbaadan isinii bituu hin danda'a jechuudha. Giraamiin meeqa akka ta'es gaafadheen isinitti hima. Namni ta'e lakkoofsa kee fudhatanii na dubbisuu jirtanii karaa waatsaappii. Waan barbaadan isinii ajajamuuf qophiidha. Isinii galee wallahi ani laayiviin dhufu malee yuutuubii irratti viidiyoo hojjedha maashaallah. Yuutuubiin kee በጣም ትናላለማራ ከፋይዳ ቀቡልleen isa asirra yoom dabbarame qofaa dhufa dammoo nan dabbaru malee yoo bukkaan roobe bichitti mana keessa taa'alee bukkaan roobu taanaan katamaa keessan zor jedha isinii galee. Zalgitti qophaa'an jira. Viidiyoo zalgii kiyyaas karaa yuutuubii daawwattanii isinii galee. Beelloo fa'aa waraabee gadhiiseen ture kaleessa jechuudha. Beelloo giraan aga 20,000tti jira. Isa 20,000 sana garuu dandeessanii hin baattanii fudhachuuf hin ture wallahi garuu namni danda'ee hin baatu. Na yuutuubii irratti ni viidiyoo isinii hojjedha karaa yuutuubii ilaalaa. Laayivii baay'ee dhufuun natti mijata waan ta'eef. YouTube ke shu kan bisa malu berarti kita lupa bay. Najila balik kawan kita berarti YouTube ke ini jera uwe. YouTube ke yang begitu musoro tubi jera sih. Asal link ini saat TikTok jala jera. TikTok majalah link juga tuh tesi biasa ya cu. Maka yo search gootes dattee ilaaluu dandeessa. Maqaa barreeffadhaa warri isinii bahuudde. Tolee baroodhaa. Ani warri uffata warri meeshaa biyya rawaana galchatan baakunnaa dhibbushii wallahi. Warri suudii illee karaa lafaa haa ergatu. Yuutuubii anatu bitachuu barbaade. Ayo ishiin bitata siin barbaada yoo jiraate yoo namni gurguru jiraate siin barbaada na dubbisi ishii keessa waamuudhaaf iyyuu sagalee naa kaa'e siin barbaada malee ammatti yuutuubiin qophaa'ee jiru ani gurguradhee rakkoo ati mucayyoo yeroo baay'ee yuutuubiin barbaada itu tokko injettaa waliin dubbannaa deebistee immoo badda yuutuubii keenan gurguree ani kaati na gaafachaa turte sana namni irratti hojjetachuu jira. Amma YouTubein qophaa'ee jiru garuu si barbaada ishee haadhote. Si barbaada umara kun qabu. Inni akkasi habibochi maaltu waraasinitti ta'eera kiiloo 46 isinii kutu harkatti immoo kiiloo 7 ta'eeyyamaa waliigala kiiloo 53 fudhattanii galuu dandeessu. Kiiloo 53 jechuun garuu baay'ee takka xiqqaadha. Isinii galee wallahi yeroo osoo manaan ka'in dura manatti mazanachuu qabdani.
manatti mazanadha yoo kiiloon keessan irra darbee paaspoortii isin harkaa fuudhu angarraa qannastanii waan hunda sirreessitanii jettanitti sanoo wanti nama jibbisiisu inni guddoon boolee keessatti uffata tokko meeshaa ta'u uffataa ta'u tirfii ta'a irraa fuuta kaasisin jedhu irraa kaasteetu fiddee miizanarra keessa isa irraa kaaste sana garuu gabbaastee gatuu qabdaa jechuudha boolee keessatti. Mee akkamitti namni boolee keessatti nama laalee deemsa dhiisee gana waan hin barbaanne kana gabbaasee gata. Kun mashaqaadha. An beeka deemu hundee dhagee. Nama baay'ee gata wallaahi mucayyoon tokko fa'aa masjida sagadaa jechuun gara 10 karatti salaatamuun gara 10 aaraa qaxxeessa jechuudha. Kiiloo 10 tirfii ta'e jennaan masjida irraa fuutee gatte. Kaan uffata irraa ammaara, kaan maal irraa ammaara, kaan maarree gata. Mee kiiloo tokkotti naannoo 3,000 Itoophiyaa maal jettee kaffaltaati? Wanni kun daa'imindii wayii miti galteen gurgurattu. Innaa wallaahi billahi isheen timoon uffata keessan durrii keessaniin dhabatti anuma wajjin jechuudha. Uffata isheen irraa bite uffata meeqan gateen boolee keessatti kunoo viidiyoo gadhiisee jira. Dhagaa daawwadhaa. Yeroo sitti tola. Biyya yoon galee na fayyadaa jirta. Yoo biyya galee si fayyaduu hin dhabu. Rakkoon isaa garuu akkaataa kanaaf bileessi wallaahi billahi warqii bitadhaa ishee birrii keessanii. Warqii bitadhaa warqii isinii wayyaa. Uffata kunoo boolee keessatti gannee gallu mana madaam keessatti dhiisnee gallu osoo gaafa sana warqii giraamii takka ittiin binnee raannee baay'ee akka bareedduudha jechuudha. Sanoo uffanni yeroo galu xaamiin qabu jechuudha. Garsiin beekaa wallaahi billahi uffanni Itoophiyaa jira. Itoophiyaa jira uffanni. Qo'a dhagaan viidiyoo waraabee karaa YouTube gadi dhiisa. Anuu galuu uffanni garuu qodaan koo baay'eedha. Ani baritti yeroon tikeetii kutaduu irratti kaffala dheedheetanii kiiloon kee kiiloo 90 ta'ee bari shantaa 4 kan duddaa wajjin jechuudha. Kiiloo 90 maalirra yeroon tikeetii kutaduu irratti hin dabala jedheetan walitti guure anis. Dubaayitti hin danda'ama garuu Suudiin gaafanne warri Dubaayii kaargoo astafurlaantu uffata akka kootti uffata kaargoon godhu. Osoon fayyaa qabu uffata kaargoon godhu jechuun maal jechuudha. Ilaa yoo biyya galtanii bituun dhuguma isin mararala. Warqiin biyyaa meeqa giraamiin tokko taakkee warqiin giraamiin takka beeqa hazila yoo jiraatte warqiin Wallaggaa. Ani hin beeku nama isiniif hin gaafadha nama warqii gurguruu as jalatti argeen ture. Warqii Wallaggaa namoonni kaleessa viidiyoo karaa YouTube gadhiiseen ture. Namoonni barbaadan yeroo Wallaggaa deemutti isiniif hin bitaa. Maatiitti kennachuu haa ta'u baqa yoo fedhii qabaattan bareedudha. Warqiin biyya keessaa qaraxaan qabulaa waan namatti tolutu. Giraamiin takka 25,000 yoo ta'e 25,000 warqii bitattaa qaraxaan qabu. Warqiin biyya Arabaa immoo xiqqoo ishee qaraxa qaba. Tureesii bu'a garuu hin bu'u miti isinii galee. Tureesii bu'a garuu adeessa jirtaa. Jimmaan jira habiiwwachi. Taakkee as jala jirtaa warqiin giraamii meeqa warqiin biyya warqii ka Wallaggaa ijoollee warqii Wallaggaa barbaadan hedduu na dubbisaa turanii koomentii jalatti jechuudha kaleessa viidiyoo karaa YouTube hojjedhe. Gaafa deensiniif bita waroonni barbaada rakkoon qabu. Warqii Wallaggaa bitadhaa godhan. Jimmaa dhufee jira dhootiya. Warqii Bahareenii bitadhaa warri biyya Arabaarraa ganaa galtanii warri biyya keessa jirtan immoo warqii Wallaggaa bitadhaa. Warqiin biyya Arabaa garuu xiqqoo ishee qaraxa qaba.
طيب مجابيكو ويا لبو بقى يا ريت اسمتو مرتني يا ريت اسمتو مرتني Voy a acabar tan barresa. Comenti ora, se ne vendeva. Habiboche bau baka bau jadan kabdani mis la koplinki iba saddetami sadderange sani diftani tabtabina wachan jirtani tiktok ni ko kala kabdi barin jalla dum rawan tiktok duru ma libian seni muri hiyat mardi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tiktok ni kala kabdi sini gele kana nagodi sana nagodi jichu kabdi ani alhamdulillah video manna guddete male youtube ngi live seneti midi qafati atne argade ke wala